خن برمس خينيا خطا سقلفا درسي إجابة يخان رسالة الحجاب برمس جو إن شاء الله تعالى خطا سقلفا قبلنا دياني جرا أكاسي قدي خنا النور دفا سنين جتشا خرا درسي سينا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كينيا قالي وقاري خن برمس خينيا خطا سقلفا دا درسي واهي إجابة قبلنا دياني جرا akkuma yaadattan darsiilee dabarte keessatti wantoota akka dubartiin qaama isii sattarachuu qabdu fuula isii hanga hirphaatti akka dhoofachuu qabdu ragaalee hadiisaa fi quraana keessaa cuunfinee wajjin ilaallee turre arrallee inshaallahu ta'aalaa ragaa takka lama sadii afur jennee wal duraa duubaan dubartiin sattarachuu qabdi fuula isii waan juurratti ragaalee akkaan kana gajjabeessan afur dhiyeessinee turre irraa shanaffaa gubba jirra شنفا الرت خنركمو قوله صلى الله عليه وسلم جج نبي خينيات نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه دورتين سترچو قبديوان جو خنا ججبيسو خيستي حتى قبرئي في ويتين قبر ما جلابه داف وافر خفلو ايقلي دورتين الراس سترچو اكا قبدو حديث خيسن نبرسيسن جچودا إذا كان لإهدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي dubartiin takka hoggaa gabra qabaatte gabri isiin qabdu kun dalagatee carraaqatee arkatee waan ittiin gabrummaa jalaa if baasu gaafa ol kaayyate irraa sattarachuu eegaluudha qabdii jan gabrummaa isii jalaa bahuuf deema waan ta'eef irraa sattarachuu eegaluudha qabdi faltahtajib minhu irraa haa sattarattu laalamma khaleeysa gabra ture yeroo gabra kee turetti irraan sattarattu akka haadhaan laalamta waan ta'eef rakkoon qabu irraan sattarattu dubartiin takka gabra isiirraa hin sattarattu eega inni immoo if bilisoomsuudhaaf waa kafaluu eegale booda dirqama irraa sattarachuudha qabdi gabra isiirraa waliif gallaami dubartiin akka dhiiraatii miti fakkeenyaaf namni dhiiraa gabra dubartii takka yoo bitate akka haadha manaatti wajjin jiraachuu danda'a dubartiin ammoo gabra mana isii keessa jiru abbaan mana isiidhaa bitee manaa qabu akka abbaa mana isiitti wajjin fayyadamuu hin dandeessu waan ta'eef akka haadha isaa akkasin laalamti gaafana irraa sattarachuuf hedduu hin dirqamtu yoo ammoo gabri san gabrummaa jalaa if baasuuf maallaqa kafaluu eegalee dirqama irraa sattarachuu qabdi jechuudha. Amma dubartoota keenya tokko tokko yeroo mana arabaa keessa hojjetan ilmaan kiyya obboleeyyan keeti akkasumatti abbaan mana kiyya abbaa keeti waan irraa sattarattuuf hin qabdu irraan sattaratiin jetteeni maadaamiin akka isaan uffata irraa banan faa taasifte wanni akkanaa hin dalaydu obboleeyyan kiyya isin gabraami bilisa jireenya fooyyeeffachuuf biyyaa baatan malee gabrummaa akka gurguramtan yookaan akka gabra gurguramuu sanitti isin xiqqeessitee isin salphiftee bakka sadarkaa gurguramuu irratti isin deebiftuun qabdan jechuudha. Gabra namaa taatanii jiraachaadhaa hin jirtan danta kara lachuuti walitti haajamtanii isaan nama dalaguuf barbaadanii isinis dalagattanii waa harkachuu barbaadanii walitti hirkattan malee gabrummaan isaan biratti isinii hin jirtu. Kanaaf akka gabraatti ilaaltanii dubartoota abbaan mana kanaa naaf abbaadha ijoolleen isaa naaf obboleeyyanii wanni kanaa yaadamuu hin qabdu irraa sattarachuudha qabda waan jiru Osmaan isin yaadachiisuu barbaadeeti gaafiintu yeroo hedduu keessan dhufa olti waan ta'eef jechuudha wanni nama tokkorra ga'e isinirraas ga'uun mala wanni obboleeyyan keessan harkan isinis harkuutuun mala namni qabrii hiriyaa harkata fiitis harka kuma jaansan jechuudha hadiisni khajara shananiitiin asayii qofaa keessan jirree tirmiiziin hadiisa kana sayee janiin akka dubartiin gabra isiirraa yoo inni bilisoomsu eegale sattarachuu qabdu jechuudha hayyee وجه الدلالة حديثني خمال نما قرسي سوان جو وجيلا لما واني حديثني خمرن نما قجلشو حديث خنا خيستي والنجرو أنه يقتدي أن كشف السجدة وجهها لعبدها جائز أدونو هاتمنا يخاهو دبرتين تك قبر يوك أباتين قبر إسي سندرتي فولر أفتا بنچوني دنديسي هنگي إني قبر ما إساني جلجرو وان جو إرابرنا دبرتين تك هوقا قبر قبدو قبري إسي راسن yookaan gabri abbaan mana isiidhaa bitee manaa qabu kun hanga gabrummaa isaanii jala jirutti isiidhaaf ajnabiyyaa hin jaamu irraa sattarachuu baattus isa biratti fuula banattee taa'uu ni dandeessi waan jiru irraa baranna tokkoffaa irratti eega iblisoomsuu eegale booda gabrummaa isaanii jalaa bahuudhaaf waa kafaluu eegale booda wajab alee hal ihtijaabu irraa sattarachuun dirqama isii irratti taawaan jiru ammaas lammaffaa irratti irraa baranna. لأنه صار أجنبيا لها أجنبيا يسيفته جرما قبل ما ساني جلابه ديمامي أجنبيا يسيران تهو إيقالي جراج أبان كتاب خنان حديث نبي الرهوغا أسفوده الدواباسين وفيمو أكنجا فدل على وجوب الاحتجاب
فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي لا لما لا لبليس غيو بليتي واني قال لا لوقا بنو هدو أكان جتشو dubartiin takka hoggaa gabra mana keessaa qabaatan gabra san irraa hin sattarattu jennee jirra. Eega immoo gabrichi gabrummaa isaanii jalaa bahuudhaaf ka'e booda inni maallaqa kafaluu eegallaa yookaan maallaqa ittiin bilisoomsu harka galfannaan irraa sattarachuu eegaluu qabdi jenne. Dirqama irraa sattarachuu qabdi. Kun maal nama agarsiisennaan eega gabricha kee kakaleessa siif ajnabiyyaan ta'inuu gaafa inni if bilisoomsuudhaaf carraaqqii eegale irraa sattarachuun dirqama kan ta'u taate dhiira ajnabiyyaata biraafaa irraa sattarachuun maalayyaa waan juu hadiisa kanarraa baranna jechuudha. Dubartiin dhiira ajnabiyyaa irraa dirqama fuula isii sattarachuu qabdi waan juu hadiisa kanarraa baranna. Waliif gallee jirraamin ragaa shanaffaa haala kanaan laallee jirra. Dubartiin sattarachuu qabdi waan juu irratti waan nu qajeelchu hadiisa nabii irraa jechuudha. Kan jaaffaadhaa dabarrama. Jaaffaa irratti kan argamu hadiisa Ayyuu Aayishaatu jira. Dubartiin sattarachuu qabdi waan juu irratti kan nu qajeelchu. Aayishaan rabbi isiirraa haa jaalatu qaalata akkaneetti. كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها إرقما ربي وجين حجي دامنا خيستي حجي قدادا تر نو حرمتي حجي فلتي إرقما ربي دوبا قال يا بني دلقا حجي قباجرو نقادين خرا نور دبرت نقادين خرا ياتو جرا نور دبرت هقا نقادين تورا خينيا دياتين Hoggaataan jilbaaba firraa bannee mataa duuba deeffannee jilbaaba fuularraa ifol bannee mataa gubbaa deeffannee deemnaa itti niqaaba. Hoggaa dhiirti nu dhiyaatte niqaaba fuula keenya irratti gad deebifnaa itti Aayishaa akkana jaabee qaba. Aayishaan tun amma haadha muumintootaati. Namni isiin akka ajnabiyyaatti yookaa'u namni isii akka haadha manaatti yookaa'u akka biraa tokkotti itti haajamee isii ilaalu hin jiru. Haa ta'uu garuu haadha muumintoota hundaa ta'uu isii wajjin akkana jettee nu himti ilaalla. Hajjii dhaammannaa keessatti ergamaa duubaan gaala yaabbannee hajjii godhaa jirra hoggaa naggaadeen nu dhufte uffata keenya jilbaaba keenya niqaaba keenya fuularra gaddeeffanna hoggaa isaan nu bira kutan firraa bannaa itti laftiin hoowwiti waan ta'eef hoggaa dhiirti nu dhufte firra gaddeebifna hoggaa taan firraa bannaatti. Namni isiidha dhufu kun naggaadeen tun ilmaan siitii qabadhaagaa. Haadha muumintootaati barisiin amma warra nabii keenyaa namni dhaalooyii jira egaa isaan du'an booda nagaa haraamanirraa jiraatu hundi isaaniitu haadha muumintootaati. Haadha muumintootaa ta'uu wajjin garuu gizee muumintoonni karaa dhufee isaan irra dabru dhiirti tun akka isaan laaltee hin dilooyneef jecha fuula irratti hijaaba niqaaba if gaddeebisaa turte jechuudha Aayishaan akkana jetteen nu himti duboo. Hadiisni kun Ahmadii Abii Daawudii akkasumatti hadiisni Ibnu Maajaati. Jecha isii kanarraa waatu fuudhatama jecha isii kanarraa wayii baranna fa'iizaa haazuunaa ta'an rukbaan hoggaa naggaadee nu dhufteetti Aayishaan سدلت إحدانا جلبابها تكان تينيا نقاب إسي هجاب إسي في الرقد ديبت فولا إسي رد دليل على وجوب ستر الوجه على وجوب ستر الوجه فولا سترچون فولا دويفتشون فولا هقوقتشون نقاب وفتشون دركا موان جوتو حديث خنا الرافول أتما جابان كتاب خنا وليب قلامي فولا وفتشون دركا موان جوتو حديث عائشة خنا الرابرما لأن المشروع في الإحرام كشفه yeroo hajjiidhaaf harramatanii hajjii godhu jiran dirqamni akka jirutti silaa fuularraa bananii hajjii godhuudha. Dubartiin takka dalagaa hajjii seentee egaa harramatte booda fuularraa banuudha qabdi jilbaaba yookaan niqaaba kennuun kana. Haa ta'uu malee dhiira fitnaa naquu diddaadhaaf jecha Ayyuu Aayishaan hoggaa dhiirti isaanirra dabartu kan harramattee dalagaa hajjii gubbaa jirtu niqaaba isii fuularra gaddeeffachaadhaa turan isii fi saahiboonni isiidha. Kun maal nama agarsiisa falawlaa wujuudu maaniin qawiyyin من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتى الركبان أكنجا osoo fuula wanni gartee fuula sattarachuu nama ajajju osoo jiraachuu baatte yookaan fuularraa banachuu wanti nama dhorkitu osoo jiraachuu baatte fuularraa banatanii deemuun dhorkaa ta'uu osoo baatte Aayishaan dalagaa hajjii keessa jirti dalagaa hajjiitti osoo jirtu silaa fuularratti uffata hin uffatu turte isii fi waayillan siitis niqaaba fuulatti hin uffatan turan silaa maaliif jennaan hajjii keessatti firraa banuutu jira malee uffachuun hin jirtu isaan ammoo dhiira hoggaa harkan uffachuu turan osoo wanti uffata keessan dhiira bira firraa hin banina jechuun tun osoo dirqama ta'uu baatte silaa firraa bananii banaa deeman naggaadeen akka fedhetti har'a dabartuu daawwachaadhaan osoo naggaadeen dabartuu abbaan fedhe dabruu ka fedhe isaan bira kutus silaa niqaaba hin uffatan turan. Garuu dhorkaadha waan ta'eef dhiira fuula fi garsiisuun dhorkaa waan ta'eef ajnabiyyaan nama arguun dhorkaa waan ta'eef isii fi waayillan siitis firra gaddeebisuu turan.
osoo dalagaa hajjii keessa firraa banuun halaal taatee jirtu ficcufanii deemuun dhorkaa taatee osoo jirtuuti dhiiratti fuula fi bananii ajnabiyyaa agarsiisuun irra jabduu waan taateef fuula fi sattarachuu turan jechuudha. وبيان ذلك أن كشف الوجه خنرت ملي وني هبتمو قبو فولي في الرافة بنني ديمون فولي في الرافة بنني ديمون فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استهباب وأن دكا توليسيتي في ركوي سيدا والجنا قبني لالني غافر ركون سي توليسي رجالته دركما خروان الرلافتوتي مكان أما دلقا جي خيستي فولتي وفتني ديمون دوركاد فول الرابنتني ديموتو خرا قدمي جرم akkasumatti dhiira ajnabiyyaa fuula ifii garsiisuun dhorkaadha. Fuulatti uffachuutu ajajamee jira. Dalagaa hajjii keessa fuula uffachuu fi dhiirti ajnabiyyaa nama harkuu hamtura laafa waan jiru wal cinaa qabanii gizee ilaalan. Dhiirti ajnabiyyaa nama harkuun irra jabduu tahuu gaafa harkan Aayishaan faan firra gaddeebisuu turan kanaatu irraas jaalatama kanaatu irraas dirqama waan ta'eef jechuudha. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه أكن وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة أو وجهها دورتوتا خين خارف ولا الرأس هكذني أكسمف إجابة في نقابة في الرادر بني دي من غافلالو للرجال الأجانب ديرا لقاتي وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة بديه الدورة هنداوني أكدير فتنا نقاجرا أكدير فتناجرا دورتوتا خين الراهبنا وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد فمن مفاسده إن شاء الله تعالى ركون دبرتين إجابة يخاهو نقابة إيرا لقا برفر بنوران فداجرت يخاهو ماجرت كامنت إسلامات مالي وانجو إن شاء الله تعالى تكا نسيقدي وجه لكوينا دبرتين إيرا لقا يخان أجنبيا درت نقابة يسيف الرابنون أفت يسيف الراساقون ركو قرقودو قبدي إجا meera koolee isiisan takka takkaan lakkoofne eeganni jeebooda darsiin teenya kan dheeranneef nutis tanaasuma dhaabnee rakkoolee san taakka lama sadii afur jennee jala deemna inshaallah nu hordofaa gurra qalbii qaawun isiniin jechaa dubartoota keenya namatti hojjeteef ittiin milkaa'u rabbiin hunda keessanuu isin haa taasisu darsiin tun raga isinirra baatii yookaan raga isinii baatii gaafa biyya namaa jirtanis ta'ee gaafa galtan gaafa gammachuu jirtanis ta'ee gaafa gadditan gaafa namaa wajjin jirtanis ta'ee gaafa kophaa jirtan gaafa abbaa manaa harkattaniis ta'ee gaafa dhabdaniis yeroo hunda keessattuu shari'aa rabbiitiin ooltanii buluun ittiin bobbaatanii galuun dirqama keessanii dhageessanii ittiin hojjettan taanaan raga isinii baatii guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa calisiin godhee gurra keessan harka keessan qaama keessan miila keessan harka keessan isinirra ragaa baay'isuutu dhufuudhaaf ta'a hin baranneettanii guyyas haatuu hin dandeessan rabbii irra gaadha malaayikaa irra gaadha akkasumatti qaamni keessan ragaadha jechuudha kanaaf itti hojjettanii akka rabbii gaafii isaa jalaa najaa baatan abdiin qabaa rabbitti isin haa hojjechiisu jechaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kutaa hurnafaa walgarra inshaallah